mijuuken ri nagaa warri war nagaa arda nagaa ulla nagaa yaai nagaa yaai godaani haraan nagaa yaai kuma ardaan nagaa Ayyee jalqaba irratti warri dhiyeessii waraqaa qorannoo kan irratti argamtan warri qortootaa fi barattooti waliin barachaa turrelleen guddoo san galateeffadha. Maqaan kiyya Boruu Konsoo Uqaa jedhama. Mata dureen an qorannoo irra geggeesse adeemsa raawwii sirna gadaamojjummaa godina Booranaa aanaa Dirreetiidha. Adeemsa raawwii sirna gadaamojjummaa kan keessatti an qorannoo kan geggeessu gorsaan namni gorsaa ta'u Dr. Alamuu Disaasaati. Gabaabumatti gara waan hayee fi yoo dabarru jalqaba irratti adeemsi raawwii sirna gadaamojjummaa kun maalummaa isaa irra kaana. Maalummaan isaa gadaamojjii jechuun maal jechuu jedhu gadaamojjii jechuun sadarkaaleen sirna gadaa hedduu jira gar 11 jira. Gadaamojjiin sadarkaalee sirna gadaa sun keessa sadarkaa dhumaatii fi sadarkaa 11ffaa. Sadarkaa 11ffaa fi sadarkaa dhumaatii dabballee irra jalqabee aga gadaamojjii jira sadarkaan kun inni dabballeen jalqab sirna gadaamojjummaa yoo ta'u gadaamojjiin ammoo dabballeen jalqab sirna gadaa yookiin sadarkaalee gadaa yoo ta'u gadaamojjiin ammoo xumur sirna gadaati. Dabballeen jalqaba sadarkaan gadaa gadaamojjiin xumuraa jechuudha. Kanuma wal qabatee fakkeenyaaf gadaamojjii jechuun akkuma suura irratti arguu jirtan kana akkan jira namni gadaamojjii tokko meeshaa akkana kana godhatee akkana deema. Kana ittaan sun ammoo seenduubeen qorannichaa akkuma beekamu uummatni Oromoo sirna hedduu qabaa. Sirni kun ammoo sirni gadaa haa jiruuf jireenyi isa cufa achi kee jiru. Sun keessa ammoo sadarkaa akkuma reefu jalqaba irra dabballee aga gadaamojjii waan jira suni namni tokko sirni gadaa keessa yoo dhalatu wanni isa cuf jiruuf jireenyi isa wanni inni qabcuftii waan dhibidhiisii akki nyaatanii fakki dhuganilleen sirna kanaa wal qabataa jechuudha. Sirna kanaa wal qabata. Haumsi qorannoo kana wanni ani irraa ka'ee geggeesse sirni gadaamojjummaa kunini waggaa 8 keessatti yeroo tokko of gaggeeffama. Godina Booranaa kolii galaatti yeroo tokkoof gaggeeffama yeroo wal fakkaataa jalqabaallee. Sirni hunduu waggaa 8 keessa yeroo tokko waan gaggeeffamuuf namni dagachaa waan dhufuuf qorannoo kana akka namni hin daganneef waraqaa qorannoo kan dubbisee namni sirni sun keessatti hirmaachuu hin dandeenye illee akka inni hubatuu fi ammallee sirni kun gadaamojjiidhaan malee iddoowwan biraatti hin beekamu. Oromoo Booranaa fi gar Gujii sun malee Oromoo bakka dhibii biratti sarakkum jechaa yoo beekan malee sirni guutuu amma irra qorannoo gaggeessu kanaan hin beekamu. Kaan ammoo qaayii qorannoo illee ni jira. Qaayii qorannoo kanallee duuchuu fakkeenyaaf sirni gadaatiin wal qabatee qorannoon asiin dura gaggeeffaman hedduu jira. Fakkeenyaaf akka qaacees faaruu foollee fa'aa waan jedhu jira. Sirna gadaa kolii galatti asmara ol gaggeessee illee ni jira. Iddisa moonnee hedduullee ni jira. Sulleen sadarkaalee sirna gadaati. Alleen ammoo qaawaa sadarkaalee sirna gadaa kan qorannoon gaggeeffamin gadaamojjummaa kan duuchuuf qorannoo kana geggeessuuf kaka'umsoradhe. Gaafileen bu'uura qorannoo kana shaneen adeemsi sirna gadaamojjummaa maal akka fakkaatu jalqaba irratti. Lammaffaa irratti adeemsi raawwii sirna gadaamojjummaa kun ogafaan akkam of keessa qabu. Sadaffaa irratti ammoo meeshaalee aadaa sirna kan keessatti itti fayyadaman. Afuraffaan wantoota gadaamojjiin lagatu. Shanaffaan ammoo ulaagalee namni tokko gadaamojjii ittiin ta'uu waan jedhu. Kaayoon qorannoo kana kaayoo gooroo fi gooree qaba. Kaayoon gooreen adeemsa sirnichaa kolii galaa qorachuu yoo ta'u, kaayoon gooroon immoo adeemsi raawwii sirna gadaamojjummaa qorachuuf, ogafaan achi keessa jiran qorachuuf, meeshaalee aadaa achi keessa jiran qorachuuf, waan gadaamojjiin lagatu qorachuuf, ulaagalee namni tokko ittiin gadaamojjii ta'u ibsuu fi kaayoon isa kana. Kaan ammoo faayidaan qorannoon kun yoo gaggeeffamee xumurame waraqaan kan namni dubbisee waan hedduu irraa hubachuu danda'a. Akkasumas mallee dhaabbileen adda addaa akka meeshaa odeeffannootti madda odeeffannootti itti fayyadamuu danda'ani. Daangana qorannoo kana gammata dureetiin adeemsa raawwii sirna gadaamojjummaa yoo ta'u, gam naannootiin ammoo godina Booranaa aanaa Dirree irratti xiyyeeffata. Godina Booranaa aanaa Dirree irratti yoo xiyyeeffatu aanaan Dirree akkuma kaartaa irratti arguu jirtan kana kaartaa Itoophiyaa irratti achitti argamti, kaartaa Oromiyaa irratti asii daangaa Keeniyaa irratti argamti jechuudha. Gam tokkoon biyyi Keeniyaatiin wal daangeessiti aanaan Dirree fuula kanatti argamti. Awwaat turizimii akka booqee sooddaadhaan booqee magaadoodhaan albuuda soogda waan akkasii illee qabdi. Sabaaf sablammoonni achi keessa jiran illee akkam fakkaatanii baay'inaan Oromoo jira.
Kaan ammoo boqonna sadii yoo dabaru gosaa fi yaadiddam qorannichaadha. Gochi qorannoo kana gos qorannoo akkam taati yaadiddam ammoo sadeen kan fayyadame yaadiddama aadaa hawaasaa, yaadiddama alaa, yaadiddama ibsaa yaadiddam kan sadeeniif fayyadamee jira jechuudha qorannoo kan gaggeessu. Maddi odeeffannoo sadarkaa tokkoffaa fayyadama. Maanguddoo sirni sun raawwatan qofa irratti xiyyeeffadhe gar biraatti odeeffannoon kun waan argamuu hin dandeenye fi achirraa fayyadame iddatti of iddatteessuu ka'ee irratti ammoo gam gandaatiin gandaanan dirree qabdu kudha tokko keessa gandi tokko gandi diindi meeggaadhaan kaardaan jila sirni kun itti gaggeeffamu sun irratti gam gandaatiin akkas fakkaata gam uummataatiin ammoo maanguddoo dhiiraa nam 17 warra sirna kana raawwatan nam gadaamoojjii ta'ee jechuudha. Gama dubaraatiin ammoo dubartii sadii akkasuma malee jaarsa argaa dhageettii ka odeeffannoo dabalataa kennuu danda'ullee nam sadii walumaa nam 23 irra odeeffannoo kan funaanee jechuudha. Meeshaaleen odeeffannoo funaanu itti fayyadame afgaafii marii gareetii fi daawwannaa qabatamaan achitti argame marii gareellee gaafii gaafadhe nama walitti mariisisee afgaafillee gaafadhe akkasiin geggeessee jechuudha. Mali xiinxalaa odeeffannoo immoo odeeffannoo afgaafii marii gareetii fi daawwannaan argamanii haala isaan wal fakkaachuu danda'ani xiinxalli itti kennaa akkasiin odeeffannoon kun qaanceeffame yeroo kiyya waliin deemuu fi diqoo ariifachuu jira. Garii gabatee karoora fi yeroo kan fakkaata. Kaan ammoo gabaabumatti argannoon kiyya qorannoo kan yeroo gaggeessu maal argattee jechuu dandeettanii wanni aan qorannoo kan keessatti argadhe adeemsi raawwii sirna gadaamojummaa kun adeemsa akka malee dheerati. Waan sirna gadaa kee jiru keessa waan hedduu jira waan sun keessa ammoo adeemsi raawwii sirna gadaamojummaa adeemsa akka malee dheerati. Akka seeratti sila waggaa 8 guutuu namni tokko sirna kan raawwata. Namni tokkochi immoo waggaa 8 guutuu sirna gadaamojummaa kan waan raawwachuu hin dandeenyeef garduma gulasiifatanii yeroo ofillee rakkoolee hawaasummaa hedduu salphisuuf jecha adeemsi duuba akka malee dheeraa akkasiin gabaabsanii yeroo gabaabaa keessatti aguma 5-6 akkana gaggeessanii jechuudha. Argannoon qorannoo kana gaafilee bu'uuraa 5 jalqaba irratti isanii kaasuun irratti hundaa'uun jalqaba irratti adeemsa kan keessatti wanti argame adeemsi raawwii sirna gadaamojummaa kan fuula hedduu qoonnee ilaaluu dandeenya. Sirnoota arda jilaan duratti raawwatamanii fi sirnoota arda jilaatti raawwataman bakka lama qooduu dandeenya jechuudha. Arda jila jechuun adeemsa kan keessa namni bakki tokko ka'ee godaansa jira. As bulanii fuula adda adda qubachaa dhumirratti arda jilaa baanee ardaan jilaa sun ammoo fuula sirni kun bal'inaan itti raawwatamu kanami cuftiin itti raawwatu jechuudha. Akka godin booranaatti namni godin booranaa ka'ee jiru cufti arda 18 jira. Arda 18 keessa ardaan tokko nam 100 qabaachuu danda'a nam 1000 qabaachuu danda'a. Namu guyyaa wal fakkaataa yeroo wal fakkaataa keessatti saatii wal fakkaataa keessatti sirna kan raawwataa jechuudha. Kanaaf adeemsi kun adeemsa arda jilaa dura raawwatamu yoo ilaallu jalqaba irratti sirnoota arda jilaan dura raawwatamu. Arda jilaa giddugala aadaa suniin adoon bayinu sirnoota achiin dura raawwatamaa dhufa jira jechuudha adeemsi namni keebba'ee darbu. Sirnooti kun tokkoffaa qumbii fuudhuu jedhanii qumbii fuudhuun jalqabaa akkuma namni baallii walirra fuudhu. Kaan qumbii bifsuun qumbii walirra fuudhanii nam duraan sirna kan raawwatirra qumbii jedhanii meeshaa wayii jira kan fudhatan. Wanti akka waan urgooftuu wayii fakkaata waan akkana fudhatanii akkasiin gaggeessan. Eegi duuba qumbii kan fuudhanii taananii oola bacabacee jedhanii oola qalanii jira. Oolan qalan kun faayidaan isa cubbuu ofirra dhiquuf adeemsi raawwiin sirna gadaamojummaa kun kaayoon isa guddoonu waa kadhachuuf cubbuu araarfachuu kaayoon isa guddoo. Waan kan duuba raawwachuuf oola bacbacee jedhanii oola qalanii jira. Karaa cubbuun araarfatan oola kan marra hedduu tarkaanfatanii akkanaan cubbuu tan ofirraa araarsanii itti aansanii ammoo oola dubdiraa jedhanii oola qalanii jira. Oola dubdiraa kan gaaf qaranii suuraa jalqaba irratti isan agarsiisa. Kaasirrallee mul'ata kana meeshaalee akka kallachaa gundoo waan mataan naqatan kana guyyaa oola kan qalan nami cuftiin uufin naqaa jechuudha. Oola dubdiraa kan. Yeroo kana meeshaalee aadaa gargara waan ibsan qaban gar dudduubatti waliin ilaalla meeshaalee aadaa gargara kan cuftiin waan bakka bu'an qaban waan akkasii fulatanan naqatanii kaan itti aansee immoo baraartii qalu yookiin baraartii tolchu waan jedhanii jira. Gadaamojjii kana cubbuurra bilis godhuuf waan ittiin fakkeessanii jiru. Wanni ittiin fakkeessan suni tokko nami cubbuurra bilis ta'uufi daa'imman fakkaachuu qabaa, ijoollee didiqqoo fakkaachuu qabaa, sababa irra kaka'e akka ijoollee gadaamojjii maqaa baasanii jechuudha. Sirna maqaa baasa godhaniif gadaamojjii ijoollomsuuf jechuudha. Namni tokko gadaamojjii ta'e jechuun sirna gadaa keessa yaaba'ee akkuma ijoollee didiqqoo deebi'aa jechuudha. Waan cuffixatee naanna'ee akka ijoollee didiqqoo amal sun horataa waan jedhaa jiru waan ta'eef.
kaan ammoo dhaqna qaba jedhanii ijoolleen gadaamojjii nami gadaamojjiin sun dhale ijoolleen isaa aga abbaan isaa mata buufatutti adoganni isaa 30 40 ta'ellee dhaqna qaban qabatu. Yeroo abbaan isaa sirna kanatti seenee mata buufachuu kana sirni dhaqna qabaa nama kana ibsuu qaba. Wanni hunda duuba maal akka fakkaatullee ilaalaa haalmoo arda jiraa yoo godaanan nuti cuftiru namni gadaamojjii jechuun biyya tokko arda jiraa yoo godaanan kan amma ardaan jiraa kun fakkeenyaaf asii aga waraaqa magaa kana ta'uu danda'a. Arda jiraa kan yoo godaananii ittiin qubatanii jirtu turanii aduu ardaan jiraa kun akka malee namatti dhiyaatellee namichuuf kurfaa'ee waleegee qophaa'uuf jecha namni fagoo dhufillee dhufee hanqatanii qubatanii jechuudha adda lafa taa'edhanii. Argalee keessas sirna raawwatamu jira bal'inaan dokumentii irra kaa'ee jira. Haaluma sirbooti adda jiraatti raawwatamanii eegi adda jiraa raawwatanii sirna raawwatamu jira. Sirni tokko akkaataa itti qubbatanii godaamojiin akkuma namaan hin qubatan. Adda jira tokko namni dhibbaa qubachuu danda'a, namni dhibbaa 50 namni 100 illee qubachuu danda'a. Akkuma adda sunitti raawwatamanii jechuudha. Yoo qubatan kan immoo tartiibaan barumaatiin booraan isaa boon qaba, sabboollee gosuuf jala qaba, boonallee uf jala qabdi. Gochi tunjuuf tartiibaan gafumaa qabdi tartiib kanaan duuba namni dhuftiin qubataa jechuun mani gadaamojii sun yoo qubatan haala qubatanii akka malee guddaa waan ta'eef suuraan yeroo tokko fudhachuuf nama rakkisoo waan ta'eef giraafiksii bifa kanaan agarsiisee jira. Mani gadaamojii akkam fakkaata. Mani dhibbaa yoo qubatu mani dhibbaanu girgiddaan akkasii hojjetu jechuudha. Balbala isaanii qofa gargar malee namni cuftiin as ta'ee nama gootaa arguu dandeettaa jechuudha. Nama 50 fakkeetta waan inni gochuu arguu dandeettaa jechuudha. Wanti tuh namni akka qubatu siree gadaamojummaa sirna qulqullummaa sirna waa kadhachuu waan ta'eef waan iftoomii qaba wanni achi keessa godhatu san tokko hin bulite wanni cuuf ifaaf bilisa cubbulle tolchani yoo tolchite illee akka namni si argee achumatti si sirreessuuf haala nama qubatanii kaan ammoo sirni addaa jiraatti raawwatamu sirnoo yeroo tokkoof raawwatamanii jira sirnoo yeroo tokkoof raawwatamu fakkeenyaaf kootii murachuu sirna dhanii jira kootii murachuun kunillee kootii dhanii mi'eessa muranii jira lafa jilfakkeessu namaaf sayyee dhanii waan sun murata mukallee akkaataa ittiin muranii jira ulfinna kennaniif akkasiin muranii jechuudha. Sirna kaawwanii godhaniif tokko malee gadaamojii ijoollee taasisu kootii dhanii akkasiin muranii jira. Kaan immoo sirnoota yeroo tokkoof raawwatamanii jira ammallee sirna adda jiraa raawwataman keessa kan yeroo tokkoof raawwatamanii kan yeroo hundaa raawwatamanii kan yeroo tokkoof raawwataman sun jalqabaa kootii gubachuu adda jiraa gubachuu illee inni sadaffaa ammoo dhibaayyuu ba'uu fi irreeffannaa. Sirni irreechaa akkuma Oromoota biraa fudhatti ni jiru sirna gadaamojummaa keessatti baay'ee beekama. Kaayyoon isa guddoon waa kadhachuuf waa galateeffachuu jechuudha. Haala kanaan namni cuftiru sirna kan godhanii irreeffannaa hayyoo baay'ee baay'ee bishaan achi dhaqanii marri jiidha ciranii achi tataanii waa kadhatanii jechuudha. Haala kanaan suura irratti arguu jirtan haala kanaan tataanii sirna godhatanii kaayyoon isa guddoon waa kadhachuuf. Haala immoo sirni guyyaa cufa raawwatamu jira. Adda jedhee dhumatan guyyaa hunda waan raawwatamu jira. Sirna sun keessa tokko bunqalaa footoo raajuu sun dhaqanii jira. Bunqalaan fudhatutti beekama. Ganam cufa waan gadaamojii bunqalaa. Wanni bunqalaanii immoo nageenyi ibsuuf. Buni mallattoo nageenya waan ta'eef ganam cufa nageenya hawwuu fi eebbifatanii bunqalaanii jechuudha. Footoo aadaa waan jedhanii jedhamu. Footoon kun nama gadaamojii dhaqan waan mataa isaa jira suni yoo mataa buufatee rifeensi isa sun achi eeggama. Kaan ammoo sirnoo guyyaa mataa buufannaa raawwatanii jira. Guyyaa mataa buufatan. Arda jila sun eegi qubatanii jita turanii mataa buufatanii. Guyyaa mataa buufatan sun ammoo wanni namni godhu mataa buufachuu. Mataa buufachuu sirruuf danda'e mataa buufachuu jechuun kallacha sun kallacha kallacha sun injaa waan jira. Gundoodhanii gundoo sun footoo sun keekaanii jechuudha. Mataa buufachuu jechuun sun kaayyoon sirna gadaamojummaa inni guddaan mataa kan aadaa kan ofirraa buusu eegi buufatee ati gadaamojii taatee yaa'ii buufatee akkasii beekanii kaan ammoo sirna komichi abbaa tutaaluu fi dubartoonni karree tuubaadhaan jira. Sirni kun akkam fakkaata dubartoota jechuun dubartoota hunda kan ta'e namni ilmee namsu namni sun talee afagoo jiru hafuudhanii leencuufti naannaanii coororanii harkaan baasuun duratti hiriiranii warri dhiirallee dudduuba dhiirraa faaruu baachaa deemanii jira. Duuba yoo sirna kan gaggeessan namni gadaamojii sun eegi mataa buufatee inni ganama mataa buufata warri kun ammoo dhufee bakki inni mataa buufata kanatti maan sun itti seenanii aabbisi jedhamaa jedhama. Aabbisi jedhamu jedhanii
jechuun bari jireenya kee keessatti waan taa'uuf cufayyuu fuulaatitti dhaabatu. Fuulaatitti dhaabatu. Waan akkana godhe akkana godhe itti gaafatamuu akkana baay'ee akka turi bineensi jeesuu jira diinni jeesuu jira waan akkanaa dhaabatu. Sirni hunduuba dhaatu qofaanitiin kallattii biraatiin hiikan isaa namni eegee hojii ta'ee waan asiin dura yakkaatu diinni jeesuun bineensi jeesuun cubbuu waan ta'eef karaa tokkoon araara galu cubbuu fi sun cubbaa karaa ittiin himatanii araara galanii gaggabaabsaa deema. Kaan immoo kan gargaaru godhanii jira. Namni tokko eegee hojii ta'ee dhaabbatanii inni godhu eegee hojii ta'ee xumure amanatu lindaku namni guna waaru akka ijoollee deebi'aa dubartii ta'a sirni gadaa tiyaa taa'ee jiru. Sirni gadaa hundumaa kun karaa biraatiin wanni waa waaqeffannaa waan ta'eef amantuma ammayyaa kan akka jiru kan musliimaa kiristaan kallee waan baay'ee wal fakkeessuu qaba. Wal fakkeen baay'ee qabaachuu walitti dhufeen guddaa kennee qabu qorannoo kan akka jedhamu jiru. Akkasuma keessa nageenyaan ibsanii jira. Amma yeroo qabbaan ta'ee kan immoo ogafaan of keessa qaba. Gaaffii lammaffaan ogafaan isa jedhamu hundumaa kun of keessa qaba. Akkaataa nagatti wal gaafatanii jiru eegee jedhamu hojjetan. Fakkeenyaaf halkanaan jaaluu nageedhanii akkasiin nagaa wal gaafatan malee akka nampaan nagaa walitti fayyaa waliin hojjetan. Ogafaan biraa mala ogafaan doongoraan sirreessanii jiru jechoota adda addaa jiru. Gadaa hojjetaa jechuun afaan dubbachuu jijjiirataa jechooti cufti jechoo biraatiin bakka bu'anii namni gadaa hojjetaa itti yaada malee afaan inni haasasuu sadarkaa dhaqee afaan bira dubbatee akkasii waan dhaga'amu jira. Jechoota fayyoo haala akkasiin ittiin moggaasanii jira jechuudha. Haala malee ogafaan baay'ee of keessa qaba. Haala immoo wanneen qorannoo kan keessoo meeshaan aadaa gadaa hojii hojjetu. Hamataan fuula adda addaa godhuu danda'a. Hamataan naqatan, kan fakkiin ifatan, kan miilaan naqatan, cuftinuu erga dabarsan qabu. Ergaa fi seentuume hunda of duuba qabu. Fakkeenyaaf meeshaalee mataan naqatan kan hunda hooqaadha. Kanneen mormaan naqatanii jira. Meeshaalee akka jaaman, meeshaalee mormaan naqatanii jiru. Fakkiin isaaniillee akka kanarraa fakkaatan halkanaan naqatanii erga dabarsan qabu jechuudha. Uffifannaa ittiin uffatanii jira. Bullukuun ibaratanii jira seesa tokko waan malee inni dabalatu tokko jira gadaa hojii akka hin kan kofoo yookiin suuree kan keeyyadha gartumaatti fedha. Sababi isaa gadaa hojii tokko ijoollee fakkeeffama tokko immoo dubartii fakkeeffama. Gataanii fi jiraanii waan hedduu jiraa jechuudha dubartii fi ijoollee isaan fakkeessu. Haala kanaan ifatanii akkattis akkasumallee meeshaalee aadaa adda addaa kan akka jiraa jechuudha. Anakka hiroo lechoo micciiraa meeshaalee kan halluu isaanii akka waliigalaa waaqeffannaa fi nageen adda addaa agarsiisu waliigalaatti waan akkasii ibsanii namni tokko dubartii gadaamoojii yookiin niitiin isaallee meeshaa akkasii uffatti abaa jedhanii kun ammoo akka gadaamoojii kallachi keeyyatti isiillee isiif kallachaadha meeshaa sun. Ammallee afraffaa jira gadaamoojii waan lagaa qaba waan gadaamoojii lagaa kun namni gadaamoojii waan lagaa qaba bakka lamaa qoodee laalu lamaan jechoota gadaamoojii dagatu gochoota gadaamoojii dagatu gadaamoojii eegi gadaamoojii laalee jechoota du'e jedhan badi jedhan cabee jedhan jechi bira faallaa jechuun bakka buusaa jedhanii ana mala akkasuma gochaa wallaa gadanii jira gochoowwan kullee hedduu jiru waan isaan dalaganii jira afaan immoo gaaffii dhumaa deebii argatee warra hundee dhugaa eegi gadaamoojii ta'a gadaamoojii eegi ta'e namni tokko dhugaa gahaan hafee qaba. Negesi lupa yang mata buatnya sesurawat gau kap ori kabai cuma ilmu ini kabai cuma umri kakek serusudin gau kabai cuma ori galati karena sebelum namo tulis ini orang lo bergerak di kaki mamalle saya nak tahu fillet faida sudah kamu lo kebab saya teman kebab saya baik jika sila ironu tidak orang gila kemana kala kalau kamu mana lagi kami dan ada orang Todo el grupo cada clase Quran lagi clase menurut saudara mau bermain bahasa sehingga ulah dengan dia Thank you.
Untuk konsol. Ya. Mereka